Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota obsaatuuf jala warri argamtan akkami jirtu nagaa fayyaa keessanii baga nagaa taatanii baga nagaan dhuftan isinin jechuun jaaladha. Akkasuma obsaan maaliin nu dhufe isa jedhuuf warroonni gara chaanaala kanaa dhuftan warri chaanaala kanaaf haaraa taatan like share subscribe gochuu hin irraanfatina. Akkasuma maaliin dhufe yoo jettan waa'ee dhiyeenya kana asii miidiyaa irra deddeemaa jiru. Akkasuma kookii fi obsaan wal jaalatanii akkasuma mootu warqii fi obsaan wal gadhiisanii ani yaada karoora mataa kootiitiin dalaga malee jecha namaatii fi akkasuma hojjedhu namaatiinis hin hojjedhu. Kana waan ta'eef ani kookii dhibbaan dhibbatti jaaladheetiin jira. Akkasuma abdiis irraa qaba. Ka warqii mootu dubbachuullee hin barbaanne maaliif akkuma jaalalli jiru wal dhabdeenis jira akkuma wal amantiin jiru hunduu jira jechuudha. Kana waan ta'eef namni akkuma yeroo wal jaalatu yeroo adda ba'es yeroo walirraa goles maqaa walii balleessuun hin barbaachisu. Akkuma addaan ba'anii jaalalaan kabajaan oromummaadhaan wal geggeessutu irra gaariidha jedheetiin yaada. Kana waan ta'eef kan kookii mootu dhugumaan hin jaaladhe. Uummanni gariin tokko firaankii jechaa turtan no waan akkasii firaankii miti dhugaadha. Maaliif dhugumaan jaaladhe jechuudha. Kijibuun haraami waliillee galleetiin jirra. Kana warqii wal obbaafannee jirra mobiilii godhee jira. Dura silkiin irraa kaasuu diddee hedduu yaalaa ture. Akkasuma warroonni keessan naaf bilbiltanii na gaafachaa turtanis dhugaan jirtu isa kana jechuudha. Kana waan ta'eef asirratti wanni ani dhaammachuu barbaade warqiin jechuudha. Maqaa namallee erga namni erga deeme maqaa walillee kaasanii maqaa wal xureessuun hin fayyadu. Ani mootu kanarraa haasa'uunis nallee hin fayyadu jechuudha. Kanaaf barreeffamaanis akkasuma viidiyoodhaanis maqaa koos fi ani jaalaluma dhugaa onnee qulqulluu irraa siif qaba ture. Erga ta'e erga wal dhalleetiin adda baane akkuma addaan baaneen adda godhutu irra gaariidha. Kana waan ta'eef kookillee barreeffamaan akkasuma poostii viidiyoodhaan irratti barreessas turte siin deebisu jedheetiin ofirraa dhiisee ture. Kana waan ta'eef warroonni mootu keessan naaf bilbiltanii dubbiin kun akkamii dhugaa wal loltaniittan yes dhugaadhaan kijiba siin beeku jaalala isinii qaba. Dhugaa wal loltanii isa jedhuuf dhuguma wal lolle namni erga wal lolee addaan ba'uun akkasuma mootu maqaa walii kaasuu dhabuun suni namummaadha. Kanaaf isis akka maqaa koo hin kaafne akkasuma warri keessan dawwaltanii na gaafachaa turtan narraa dhoggaasanii jechuun barbaade. Akkasuma maqaa kootiin kookillee akka hin arrabsine akka jechaan isin tuine akka narraa dhoggitan asumaan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Maaliif namni erga maaliif viidiyoo isii keessatti maal dhaga'e kookillee akka na arrabsu kan taasise isaa jette. No ani akka isin si arrabsitu barbaadusi atillee si arrabsu barbaadu. Kanaaf galatoomaa isin jechuun barbaade narraa dhoggaa hundaafu.